السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو ilmaan oromoo cufti keessan bakka jiraatanii isinii jecha har'as akkuma baratame viidiyoo tokko qabadee isiniif dhiyaadheera. Viidiyichis juusii akkamitti akkan dalagu juusiin kun shamarranii fi qofa osoo ta'ee bareeda. Maaliif yeroo baay'ee sheeppii keenyaaf kan dhiphannu shamarran waan ta'eef kanaaf sheeppii keenya akka miidhaguu fi qaamni gogaa keenyas akkasuma osoo shushuntuuriin akka furdina keenya hir'isnuuf wanta nama gargaaru wanta baay'ee dansaa ta'e tokko. Kanaaf turtiin keessan viidiyoo kana waliin haa ta'u jecha juusii kanaaf maal maaltu na barbaachisa waliin ilaalla. Tokkoffaa kan na barbaachisu isa kana. Cucumber yookiin afaan arabiffaatiin maal jedhama avokaadoodha, ananas, almandiin akkuma beekamu gogaa keenya akkan shushuntuurre ni gargaara. Fuula keenyaaf illee baay'ee barbaachisaadha. Ani fuula kiyyaa fi viidiyoo tokko hojjedheen jira, isiniif hin gadhiisa. Baay'ee tokko na gammachiiseera. Garuu almandii qofa osoo hin taane kokonaat miilkii walitti እና akkamittiin akkan itti fayyadame isiniif poosti godha. Kuni almandiidha jechuu barbaadeeti. Almandii baay'ee tokko barbaachisaadha qaama keenyaaf jechaadha. Keessattuu ijoollee shamarraniitiif dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko barbaachisaadha. Itti fayyadamaa isiniin jechuufi kan biraa isa kana keessaa baasee isinitti agarsiisa. Isa kana kunis bifa jechuun hin dhangaggaa osoo hin taane akka waan hadhaa'uti. Innaa qaama keenyaaf barbaachisaadha. Nama sheeppii gaarii baafachuu barbaaduuf, nama borcii hin qabnaa borcii kiyya akkamitti ofirraa balleessuu jettanii dhiphataniif furmaatni kana isiniin jecha gara hojii isaa ittiin darbaa. Duraan dursee nan dhiqadha. Dhiquun dirqama waan ta'eef nan miicaa jechaadha. Dhiqee ka'eetan walitti daakaa bishaan xiqquma itti buusa. Bishaanis haga itti buusu isinitti agarsiisa. Turtiin keessan viidiyoo jechuun waliin haa ta'u jecha gara hojii isaatiitti seena. Har'aan booda dhiphachuun hin jiru. Furdina kiyya akkamittiin ofirraa hir'isaa, furdadhee borcii baasee akkasii sheeppiin koo badee hin jiru. Har'aan booda akkana yoo fayyadamtan jechuu kooti. Akkasitti miicee dhufeera hordoftoota kiyya. Amma akkamitti akkan mummureetoo maashinatti buusuun isinitti agarsiisa. Baay'ee namatti tolti. Akkasitti hidda isaa keessaa guura. Hidda isaa akkasitti guuree hiddi isaa kun akka salphaatti hin ciccitu waan ta'eef hidda isaa keessaa guuree achi mummuraa jechaadha.
isiniif jedhee maashinii guddaa kanatti daakuutti jira. Duraan baashii diimaa xiqqoottiin daakaa injiraa kan duusi isinitti agarsiisuuf akkanaaf mijaa'u jedhee akkasitti bal'inaas dalagu jira. Kan biraa isa kami kiyaa yookiin kan jedhan sanii afaan oromootiin maal jedhama? Akkuma salphaatti isinirraa bada dhugaa borceen waan hin argeefi duras qalloodhuma garuu madaamitiyyatu fayyadama. Ganama kanama buna dhuddee kaasee isa kana dhuddi buna dhuddee sa'aatii 2 haga turtiin booda kana dhuddi jechaadha. Kanaaf already borciin isii badeeraa fi ani duras furdoos miti qal'oodhuma ishiin fayyadamte ishii irratti nargee natu akkanatti dalagaa fi ishiin bittee qopheessuma qofa. Kanaafuu hojiin ana bira jira jechaadha. Maaliif akka fayyadamtus natti himtee jirti. Waan baay'eedha kan fayyadamtu qorichaan alatti jechaadha. Qorichaan fayyadamtu qorichi side effect qaba jettanii. Kanaaf kana fayyadamtee irraa badee jira. Kanaaf isinii warri furdaanii fayyadamaa isiniin jaan duraayyuu qalloo waan ta'eef borci isin qabu homaayyuu hin qabu jechuudha. Warri furdina kiyyaa akkamitti ofirraa salphisuu jettan kana fayyadamaa dhugaan isiniin jechuu jira. Dhugaadha. Gogaan keessanis hin shushuntuuru beektu. Osoo gogaa amma yeroo baay'ee yoo namni huqqateetu yoo furdatee deebi'ee huqqate dhiifama. Yoo huqqatee deebi'ee furdate yoo furdatee deebi'ee huqqate qaamni isaa ni shushuntuura. Qaamni isaa ni shushuntuura. Kanaaf isa kana qofa hin jedhamu biraatis. Kanaafuu osoo hin shushuntuuriin osoo gogaan keessan iddoo isaa hin gadhiisiin akka salphaatti sadiin itti buuse borci ofirraa qannasuun hir'isuun ni danda'ama jechaadha. Kan biraa isa kana tokkuma qofan fayyadama. Almandiidha. Almandii sirriitti itti naqa. Argaa jirtan maaliif almandiin baay'ee tokko dhugaa dubbachuudhaaf shamarraniif baay'ee tokko barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Fayyadamaa isiniin jedha. Akkanattis nyaachuun ni danda'ama. Akkanatti jechuudha. Yoo dhugne illee akkanatti fayyadamuu ni dandeessanii dhugaa dubbachuudhaaf. Almandiin baay'ee qorsooma qaba. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha shamarran Oromoo cufti. Almandii kiyya bifa kanaan akkasitti caccabseera. Maaliif maashinii keessatti akka dafee naa daakamuuf jechaadha. Yaalla. Sagaleen kiyya garuu dhaga'amaa laata? Kan biraa kan naaf kana. Kana maankaa tokkoon itti buusa.
Maankaa tokkoon itti buusa. Kuni bishaan qarshaa takka osoo hin taane as bira jira bishaanichi irra qannasee tanani isa kanaan itti buusa. Sukkaara uumamaa wanti itti naqamu jiru kanuma qofa sukkaara itti naqee furdina wayituu dhufuutti hin jirtu jechaadha. Akkas kanaafuu amma gara daakuu deemna. Kunooti akkasitti daakee fidee jira. Baay'ee yabbaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf sheer godha hiriyoota keessaniif baay'ee tokko gaariidha. Akkam jedhee isinitti himu kan qoricha uumamaa fudhanneerra kuni tokkoffaa qaama keenyaafis gaariidha. Wanti badoomanni qabu hin jiru. Kanaafuyyuu itti haa fayyadamnu isiniin jecha. Videoon kii har'aa kana fakkaata. Hiriyoota keessaniif sheer godha. Waan gaarii sheer gochuu aadaa haa godhannu isiniin jecha. Waan gaarii sheer gochuu aadaa haa godhannu jecha viidiyoo kiyya har'aa asuma irratti goolabeen jira. Kan biraatis ni jira bifa kanaan kan akkanatti hojjedhu viidiyoo biraa irratti paartii biraa irratti isin hojjedha. Paartii tuubaatti waan jecha hojjechuun naaf hin mijaa'u. Kanaaf bifa kanaan akka fayyadamtan abdiin qaba. Viidiyichi yoo isinitti toleef laayik godha. Isiniin jecha assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.